kallattiidhaan gara sagalee Waaqayyoo dhaga'utti waan dabarruuf daqiiqaa tokkichi ija keenya ol rabuumna. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maqaan kee ulfaatu. Ol waaqarratti kabajame. Saayitii kana qilleensa kana waltajjii kanatti dhuunfadhu. Nu barsiisi handadhabaadhaa ofitti na irkisi. Sagaleen kee nama hundumaaf fayyinaa ta'u. Kan yaada keetiin alaan dubbatamin yaadni kee garuu galma haa ga'u. Yesuusum ameen. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 16 walii wajjin ilaallaa. Gara teessoo ayyaana Kiristoositti dhiyaanna. Mata duree jedhu walii wajjin ilaalla. Gara teessoo ayyaana Kiristoositti dhiyaanna kan jedhu walii wajjin ilaallaa. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 16 jechuudha. Akkana jedhame. Yeroo barbaachisetti akka nu gargaaraniif araara isaa fudhachuudhaaf ayyaana isaas argachuudhaaf kottaa ija jabinaan gara teessoo Waaqayyoo isaa ayyaanaan guututti in dhiyaanna jedha. Ameen. Migari qaba ameen jedhame. Ameen. Anisini galaa yeroo jiraatu irraan deebi'ame. Yeroo barbaachisetti akka nu gargaaraniif araara isaa fudhachuudhaaf ayyaana isaa argachuudhaaf kottaa ija jabinaan gara teessoo Waaqayyoo isaa ayyaanaan guututti in dhiyaanna. Jajabinaan gara maalitti dhiyaanna? Gara teessoo Waaqayyoo isaa ayyaanaan guututti in dhiyaanna. Waanan isinitti guyyaa irraa gara Kiristoositti dhiyaachuudhaaf qophaa'e. Namatti yoo dhiyaatte si ajjeesa, si miidha, summii baata. Yoo harka isaatiin qabu ta'e yoo har'a barraa qaba. Yesuusitti yoo dhiyaatte garuu du'aa kee lafaa kaasa. Yesuusitti yoo dhiyaatte caba kee fayya. Du'aa keetu fayya. Dhukkuba kee irraa fayyita. Yesuusitti yoo dhiyaatte furmaata argatta. Nama simbira jiru harka qabaati Yesuusitti dhiyaadhu jedhaani. Furmaata argatta jedhaani. Nama Yesuusitti dhiyaatu macaafa keenya keessaa yoo argitan warra gara Kiristoositti dhiyaatan namni gadi ta'e hin jiru. Namni kufe hin jiru. Warri Yesuusitti dhiyaatan oluma ka'u. Hafuura ol isaan kaasutu jira waan ta'eef. Kiristoos toluma ayyaana isaa biyya lafaatiif kenne. Ayyaanni isaanii nu keessa buufate kun gara dhugaa beekutti, gara dubbii isaa beekutti yookiis gara abboommota isaa beekutti nu geessa. Kanaaf Yohaannis boqonnaa 15 irraa maal jedha? Isin yoo dhuguma na jaallattu ta'e abboommota koo hin hedduu, hafuurri koo yoo isin keessa jiraatu ta'e abboommota koo hin hedduu wanta barbaaddan hin kadhattu innis isiniif hin kennamaa jedha. Yoo hafuurri Waaqayyoo isin keessa jiraateedha. Hafuurri Waaqayyoo yoo isin keessa jiraate tokko abboommi isaa ennaa lammaffaa immoo yeroo hundumaatti nuyi kan Waaqayyoo ta'uu keenya kan mirkaneessu ragaa kan ba'u laphee keenya irraa waan dubbatuuf nuyi waan biyya lafaa wajjin harka wal qabuudhaaf deemna miti. Hafuurri Waaqayyoo dhuguma nu keessa jiraate isa jaallanna abboommota isaa eenna. Kanaaf gara Kiristoositti dhiyaannaan jedha. Mata duree guyyaa irraa isin maal jettu laata? Ameen itti jedhame ishee kana. Ammayyuu nama simbira jiru harka qabaati Kiristoositti dhiyaadhuudhaani. Amma waan isinitti hima namni ulfina barbaada biyya lafaa kanarraati. Kabajan barbaada. Kabaja namni barbaadu garuu kabaja amma umurii isaatii duwwaatti. Namni biyya lafaa kanarraa amma inni jiraatu ammeetiin jireenya dhala namaa lafa kanarraa yeroo gabaabaadha. Sirrii miti laa? Yeroo gabaabaa duwwaa jiraata. Kana booddee hin du'aa. Namni biyya lafaa kanarraa hamma jiraatutti iyyuu kabaja barbaada. Garuu inni nama dubbachaa jiru kun yookiis ulfinni inni Waaqayyo nuuf kennu kiristaanotaaf kan inni kaa'e kun ulfina ishee biyya lafaa kana duwwaa irratti si gargaartu miti. Ol bahee itti ulfina addaa kan si horutu si kenne. Ameen jedhaa akka. Ulfina kan biyya lafaa kanaa duwwaa miti kan inni fudhanne. Inni biyya lafaa kanaa jiru akkuma jirutti ta'e ulfina isa caalu ከዚህ የበለጠ ከዚህ የተሻለ እግዚአብሔር ክብር ወደ እግዚአብሔር ክብር እንሄዳለን እንሻገራለን ይላል ጳውሎስ። ገረዶ ሰናት ገረ ulfina isa caalu sanaatti nu hin darbina. Kanaaf Phaawulos maal jedha? Rakkinni keenya ammaa kun ulfina isa nu mul'achuudhaaf jiru wajjin wal bira qabamee madaalamee tilmaamamuu hin danda'u jedha. ማለት የሚመጣ ክብር ይበልጣል ማለት ነው። inni dhufaa jiru ulfinni sinu hin caalaa jechuu isaati. Nama sibira jiru harka qabiiti inni dhufaa jiru ulfinni hin caalaa jedhame. Gara ulfina Waaqayyootti akka nuyi deemnu. Innaa maal jedha? Nuyi angafa lubootaa bantii Waaqaa keessaa qabnaa jedha. Biroota boqonnaan 4:14 irraa mee 4:14 eenyutu argate namni na dubbisu laata? Egaa hangafa lubootaa isa guddicha bantiiwwan Waaqaa keessaa darbee Yesuus ilma Waaqayyoo erga qabaannee beeksisa amantii keenya jabeessinee in qabanna. Cubbuu irraa dhabamee malee hangafa lubootaa isa karaa hundumaan akka keenya qoramee qabna. Isa dadhabinni keenya gara isaa hin
rukunne garuu hin qabnu. Yeroo barbaachisetti akka nu gargaaraniif araara isaa fudhachuudhaaf ayyaana isaas argachuudhaaf koottaa ija jabinaan gara teessoo Waaqayyoo isa ayyaanaan guutuutti hin dhiyaanna. Amen. Thank you. Nama simbira jiru warqaba amma sargaan kun narraa amma gara keessanitti darbee dhumutti narraan dhum. Nama simbira jiru hin godhaa qabaate gara teessoo ayyaana isaatiitti siqadhu jedhaan hime. Tidabara gara ulfina isaatiitti siqadhu jedhaan hime. Namni dureessa ta'e tokkotti iyyuu harka kennachuu barbaada. Nama qabeenya qabutti iyyuu harka kennachuu barbaada. Kun immoo mootii waaqaaf lafaati. Ameen jedhaa ka? Liqa kaanaat angafa lubootaati. Eessa jiraata yoo ta'an bantii waaqaa keessa jiraata jedha. Iyesuusin bantii waaqaa keessaa qabna jedha. Ameen jettaniis? Iyesuusin eessaa qabnadha? Bantii waaqaa keessaa qabna jedha. Waa'ee sabaa, waa'ee cubbamootaa, waa'ee dadhabootaa. Isa dadhabbiin keenya garaa isa rukunne hin qabnudha waan ta'eef isa dadhaboota fuudhee fuula abbaatti geessu. Ameen jettanii? Mul'ata yaannis akkana jedha iddoo sanarraa. Inni qalamee Waaqayyoof luboota akka isaan ta'aniif afaan hundumaaf gosa hundumaa saba hundumaa birmaduu isaan baasee luboota Waaqayyoo akka isaan ta'an isaan godhe jedha. Fuudhee dhaqee cubbamoota gara mirga Waaqayyoo abbaa. Yakkamtoota fuudhee dhaqee dadhaboota fuudhee dhaqee. Dadhabbiin dhala namaa garaa isa rukuta. Kufaatiin dhala namaa garaa isa rukuta. Dadhabanni kiristaanotaas ta'e kan eenyumaayyuu garaa waan isa rukutuuf dadhabbiin keenya kan garaa isa hin rukunne hin qabnedha. Isa dadhabbiin keenya garaa isa rukutu garuu qabna. Bantii waaqaa keessaa Yesuus hin qabnaadha. Cubbuutirraa dhabame malee inni luba lafarrattis waaqarrattis luba lubootaati. Angafa nagaati. Luba Saalem. Barabaraan immoo jiraata. Waa'ee dhala namaatiif immoo bantii waaqaarra taa'ee saayitii 24 guutuu nuyi dadhabbii keenyaan haala keenyaan yookiis waan biyya lafaa kanaan dadhabnee achi gorree as gorree waan jireenya keenyaa mijeeffachuu dandeenya. Yesuus Kiristoos garuu waa'ee mataa isaa miti. Waa'ee waan biraa sirreessa miti. Waaqarra kan inni jiraatu waa'ee cubbamootaa sirreessaa jira. Waa'ee warra kufanii kaasuudhaaf. Waa'ee irra cubbuun itti laaqamee irraa dhiquudhaaf. Dhiiga isaatiin irraa miicuudhaaf mirga Waaqayyoo abbaa taa'ee kadhata. Kiristaanotaaf kadhata. Warra biyya lafaarra jiraniif kadhata. Warra gara isaan dhufin jiraniif kadhata. Yeroo hundumaatti saayitii tokkoyyuu utuu hin dagatin waa'ee dhala namaa Waaqayyoo abbaatti geessa. Kanaaf angafa lubootaa isa bara kakuu moofaa keessatti dhaqee horii nuu qalutu hin taane ofii isaatii isa nuu qalame bantii waaqaa keessaa qabna. Sababa cubbuutiif isa sii qalame qabda waaqarraati. Nama sibira jiru harka qabiitii isa sii qalame qabdaa jedhiin baakke. Isa sii du'ee qabdaa jedhiin baakke. Inni nuu du'e, inni nuu waraane, inni nuu gidirfame ammarraa nu biraa namne. Ammarraa si dagadheeran jenne. Malkii si wallaalu yookiin namnati bira jiraachaa turte yookiin furdatte yookiin qallatte yookiin dulloomte yookiin immoo ijoollee taate si wallaaluu danda'a. Waaqayyo garuu garaamaa isaanii keessatti waan argu takkaa dhala namaa dagatee hin beeku, irraanfatee hin beeku. Kanaaf inni Israa'elin eegu hin mugu hin rafuudha. Haleluuyaa. Nama si bira jiru qabiiti inni si eegu hedhimme hin mugu hin rafu hedhiin. Kanaaf Kiristoositti warri dhufanii yeroo hundumaa hafuura haaraa qabu. Warra gara teessoo ayyaana isaatiittis qatan hafuura maalii qabuun jedha? Jedhame dabalaati. Warri gara Kiristoositti dhufu dhaqanii yeroo hundumaa hafuura haaraa qabu. Ayyaana haaraa qabu. Bifa haaraa qabu. Dadhabinni irraa mul'atu. Sagalichatti himeen jedha. Yeroo hundumaa haaraa deemu. Yeroo hundumaa bakka gara waan isa caalutti deemu malee gadi dhumaa nyaatamaan deemani. Gadi nyaatamaa deemta miti dabalaa deemta malee. Yaa nama tokkoof ergaan dhufeera. Hafuurri akkati dabaltu godhu sitti uwwifameera. Akkati dabaltu kan godhu welcome Jesus. Akkati dabaltu kan godhu hafuurri waaqarraa nuu dhufeera. Hafuuricha ammee galateeffadhaa. Hallelujah. Hafuura Waaqayyoo qabna of keessaati. Hafuura maalii qabna? Warri gara teessoo ayyaana sanaatti dhiyaatanii akka jiru biraa ta'u. Ameen jettanii? Akka maalii ta'u?
mee akka joobiraa dhaame Jesus akka joobiraa ta'e mee yoo boqonnaa 39:27 olii wajjin ilaalla jechuudha. Joobirri abboommii keetiin tulluutti ol ba'ee manni isaa gubbaa sanatti ijaarrateera. Inni kattaa gubbaa in ta'a. Lafti buufata isaas achi. Kattaan foxxoqaan qaramaanis da'oo isaati. Ameen jedhaa kaa? Achi irra taa'ee wanta adamsee qabatu hin gaada. Iji isaas fagootti in arga. Cuuconni isaas dhiiga hin dhugu. Innis lafa raqni jirutti hin argamu. Amala joobiraati inni kuni. Haleluuyaa. Lafa joobirri jiraatu amala joobiraan isinitti himaa. Kiristaanotaaf joobirri jireenyi isaanii tokko waan ta'eef jechuudha. Ameen. Kiristaanni tokko amala joobiraa qaba. Amala joobiraa qaba, amala leencaa qaba. Isaan keessaa amala joobiraan isinitti hime baay'ee bulluqaa jiran natti fakkaata. Haa ta'u garuu karaa gootiin baay'een tursuanii Waaqayyo nu gargaara. Kadhannaas hin qabaanna Waaqayyo hojii guddaa hin hojjeta. Namoota baay'ee baatee jira nan argaa Waaqayyo garuu isinirraa jijjissa. Na amala joobiraa baannee jira kiristaanonni. Afuura joobiraatu nu keessa jira. Afuura dulloomee du'u miti kan si keessa jiru. Ameen. Afuura haalaan dadhabu miti. Afuura jechi dadhabsiisu miti. Amma kiristaanotatti jechatu duula. Wanti biraa miti xiyyi kiristaanota tajaajiltoota amantoota rukutaa oolu jecha dhalootaati. Haleluuyaa. Jechatu rukutaa oolu qilleensa garaagaraatu rukutaa oolu. Dhaamsan isinitti magaruu narraa fudhattu yoo ta'e. Inni si madeessu ittuu si jabeessa. Inni si rukutu ittuu gooftaatti si maxxansaa deema. Jecha namaan baqatin, haala namaan baqatin. Inni si guddisuudhaan malee si ajjeesuudhaan miti. Amala joobiraa qabda sittan hima ergaa kee ammas. Nama sin bira jiru harka qabaati ati amala joobiraa qabda dhaani. Ti dabalaati ati amala joobiraa qabda dhaani mee. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 irraa dubartittii sana maaliin addeessan? Ejjituudha kun jedhanii gaafa itti wacanii biyya balleessaniidhaan Yesuusin naqanii gaafatan. Mee seera kennutti mee seerri Musee dubartii kana dhagaadhaan ajjeesannaan seerri gooftaa Yesuus immoo ajjeesaa miti. Ani ifa biyya lafaati waan jedheef. Ifa fudhatee gara biyya lafaa waan dhufeef cubbamootaaf ifa baatee waan dhufeef. Hey ati inni yakkamaan na dhagaye Yesuus ifa baatee gara kee dhufeera. Ifa baatee waan dhufeef ani yeroon kun yeroo firdii miti jedhe. Ta'us garuu faraduun ammaa miti yeroon kun yeroo firdii miti. Waaqayyo abbaa ilma qophaa koo miti kan hin faradu hafuura qulqulluu sadii taanee faranna. Kanaafuu yeroon kun yeroo firdii miti. Ani ifa biyya lafaati isin keessaa kan cubbuu hin qabne immoo dhagaatti darbatonnaan. Maaltu itti darbata hunduu cubbamoota dhagaa lafa dhaqanii sokan. Dubartittis achitti dhiisan. Utuu dubbiin itti hin kaane ta'e dubartiin kun Yesuusii wajjin waliin agartu. Kanaaf sittan himaa dhaggeeffadhu wanti sitti ka'u Yesuusitti si haabutu. Haleluuyaa. Ergaa kana narraa fudhadhaa. Lolli sitti ka'u jechi sitti ka'u maqaa Yesuusiin hafuura joobiraa siif dabalu. Sin ajjeesin jechi sitti ka'u haalli sitti ka'u sin sodaachisin. Diina argitee raafamin hin nahin. Ina doodin akka Daawitiin ta'e maakatoo raabaadiyaa saaklooriyaa warri dibata qaban gaafa diina argan hin fanaxxaru hin boba'u malee hin dhaaman ibsaan isaanii harkaan duu. Daawit ikkoo lolan nanne gaafa dhaqee Goliyaadiin ajjeese galaa geessee dhaqe gaafuma Goliyaadiin argee jedhu dibati keessaa ka'e qoomee namicha kana nan galagalchaan dhagaa ofirra naanneessutti ka'e gaafa waa argitu maqaa Yesuusiin sittan himaa jiraati gaafa budaa argitu gaafa xebaartuu argitu dibati si keessaa ka'u. Naamina haaluma garaagaraatiin hin naamina. Hiyyummaadhaan hin naamina. Jechaan hin naamina. Bobaa maqaa Yesuusin. Warra ameen jedheef ta'ee ergaa'u. Nama si bira jiru qabiiti ammas ergaa isaati. Hin naamin bobayyeedhaan hime. Zakkaariyaas boqonnaa 3 irraa Iyyaasuu argitan seexanni dhufee mirga Iyyaasuu dhaabate. Ilaa namichi kun cubbamaa dhadhee dubbii kaasennaan ergama Waaqayyoo dhufee mirga Iyyaasuu dhaabate. Mirga Iyyaasuu dhufee dhaabate Iyyaasuu sammuu kukkula barbadaa biddaa keessaa butamee fakkaatu kana hammeessuudhaaf dhaabattaa jedheen halluma takka gaafa diinni sitti ka'ee jedhu ati dhugaa ta'i malee ati kan Kiristoos ta'i malee gaafa diinni sitti ka'ee jedhu akka ergamoonni dhufan beeki. Gaafa lolli sitti ka'ee jedhu akka harki Waaqayyoo sirra diriiru beeki. Gaafa dhukkubi sitti ka'ee jedhu harki fayyisu dudduubaan akka deemaa jiru beeki.
arrasitta fakkaatu malee inni si fayyisu dhufeera dudduubaan. Harka kee raasii dhufeera Yesuus jedhimee namni tokko. Maataa baadiyaa lafaa gaatoo raadiyaa. Dhaamsan sii qabu keessaa inni tokko diinni kee si mo'achuudhaan miti. Haala kee hundumaa tolchee Yesuusitti si butuudhaan malee. Si ajjeesuudhaaf miti hin danda'u. Mirga ajjeesuun qabu sirratti. Akeeka kona la rifeensi mataa keessanii tokko iyyuu maal hin ta'u dheera waan ta'eef. Hin buqqa'u jedhee waan jiruuf jechuudha. Kanaaf hafuurri nu keessa jiru hafuura akka joobiraati. Inni si keessa jiru ati dadhabaa ta'e malee. Mee waanuma hin jirre fakkaadhu malee inni si keessa jiru hafuura akka joobiraati. Hallelujah. Mee inni na keessa jiru hin haaraa jedhame. Inni nu keessa jiru kan dhaamu miti aboo. Inni nu keessa jiru kan haalaan dhaamu miti. Kan sodaatee dudduuba deebi'u miti. Isa iyyuu bakka joobirri galuun isinitti maa tokko kattaarra jiraata. Kattaa caccabaarra jira. Caccabaan kattaa sun joobiraaf mana jedha macaafi. Kattaan caccabaan sun joobiraaf maalidha? Mana dheedha. Lafa namni jiraachuu hin dandeenye waan tokko bineensi kam iddoo isa kamiin dhaqee isa tuquu hin dandeenye keessa galee jiraata. Kattichi eenyuga? Kiristoos jedhame. Ni Yesuus jedhame. Kanaaf dhagichi inni isin kattichi Kiristoos inni isin itti waamamtan akka isa dhagaa jiraataa ta'edha. Dhagaa cabuu hin dandeenye innati itti waamamte ameen hin jettu alaataan. Kan haalli sirraan cabsine abbaa qabdaati. Kan ari'anii sirraan balleessine abbaa qabdaati. Kanaaf hin teessoo isaa samiirra kaatee achi gad ilaala addunyaa mara. Namni tokkotti hin siqu. Kanaaf nus achi jiraachuudhaaf jenneedha Efesoon irraati. Achi jiraachuudhaaf jenna. Gara mirga isaatii jiraachuudhaaf jenna. Gara kattichaatti ol ba'uudhaaf jenna. Hafuura joobiraan nu keessa jira. Barrimni achi ol baana ameen jedhi kan. Joobira dhaggeeffadhu harkis hin dandeenye. Gubaan qilleensarra hin dandeenye. Achi ol darbee deemuu danda'a. Iji isaa lafa fagootti arguu danda'a. Lafa namni jiraachuu hin dandeenye moo jiraachuu danda'a. Ameen. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 6 karaa Kiristoos Yesuus isuma wajjin du'aa nu kaasee isuma wajjin bantii waaqaa keessa iddoo nuuf kennee nu teessise jedha. Haleluuyaa. Bantii waaqaa keessa iddoo nuuf kenne maal nu godheera? Inni gaakatticha. Lafa joobirri jiraatu ameen jettu ati. Kiristaanni kan inni jiraatu ammaaf lafa kanarra socho'aa jirta malee darabaadha macaafi qulqulluun. Ammaaf iddoo kanarra socho'aa jirra malee hafuurri tokko achi gubbaa sanaan waamaa jira. Achi har'a keessaniin ilaalina. Kanaaf maalin isiniin jechaa beektu macaafis maal nuun jechaa beektu gara teessoo ayyaana waaqayyootiin guutuu sanatti dhiyaadhaa. Kottaa ija jabinaan gara teessoo ayyaana waaqayyoo sanatti hin dhiyaannaa'edha. Ameen balaa. Ameen jedhaa kaa. Inni ayyaanni waaqayyoo dhala namaatiif kenne maaliif isin gargaara yoo ta'an tokko akka isin cubbuu mo'achuu dandeessaniif lammaffaa waa'ee Kiristoos akka isin yaaddaniif inni sadaffaan abboommota isaa akka eeddaniif inni dhumaa immoo qabdii jireenya bara baraati. Inni kan biraan akka leencaati. Akka maaliitiin jedhe? Akka leencaati. Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 31 irra maal jedha beektu isin? Akka joobiraatidha. Nan deebi'a akka leencaatti kan jedhu nan deebi'a. Warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii maal ta'a? Akka joobiraas baalleedhaan ol hin ka'u. Hin fiigu garuu maal hin ta'an? Hin adeemu garuu hin mudhukan. Warri waaqayyoon maal ta'an? Abdiidhaan warri eeggatan akka joobiraa ta'u. Nama si bira jiru harka qabiiti akka joobiraa taataa jedhini. Waaqayyoon abdiidhaan eeggadhu jedhaan hime. Kanaaf ammas irra deebiin isinitti maatii warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan hin fiigu hin dadhaban hin deemu jedhame. Hin fiigu hin deemu. Qoochoon isaaniif hin kennama akka joobiraas baalleedhaan maal ta'u? Ol ka'uudha. Ol ka'i maqaa Yesuusiin. Lafa hafuurri kee dadhabee jiru, lafa mul'ati kee dadhabee jiru. Ati akka joobiraati hafuura joobiraas keessa dabare. Hin beekne malee baggeetaa ba Yesuus. Hafuura joobiraas keessa jira. Hafuura duumiti. Ganamaa galgala kan dhufee si gangalchee si kota'ee si kaasuudha malee calledhee kan si raffisu miti. Hafuurri nuyi fudhanne koo hafuura ilmummaatti guddifamuuti. Ilma jechuun Kiristoosiif mucaa ta'uudha jechuudha. Mucaan Kiristoos immoo sanyii joobiraata jechuudha. Sanyiin ban. Yeroo hundumaa hafuura guddataa deemu si argatu hafuurri kun har. Halleluuyaa. Uumama boqonnaa
49 lakkoofsa 8 ilaalla. Namni argateera ishinaa dubbise. Yaa Yihuudaa, si immoo obboloonni kee hin jajatu. Si immoo obboloonni kee maal ta'u? Hin jajatu. Harki kee morma diina kee irra jira. Harki kee morma diina kee irra jira. Ilmaan abbaa keetii siif hin qomma'u. Ilmaan abbaa keetii siif maal ta'u? Hin qomma'u. Yihuudaan saafela leencaati. Yihuudaan saafela leencaati. Yaa ilma koo ati adamoodhaan guddatteetta. Inni hirkatee akka leencaatti hin ciise. Egaa isa akka leencaa dhalaa kana eenyutu kaasaree? Inni hirkatee akka leenca dhalaatti hin ciise. Isa akka leenca dhalaatti hirkatee ciise kanammoo eenyutu kaasuu danda'aree? Jiraa kan leencatti bu'u. Jiraa kan leencatti bu'u. Mee hin jiru edhaayyaati. Ergaan dhufaa jira. Namoota baay'ee tajaajila isaanii Waaqayyo akka leencaatti akka isaan sodaataman godha. Fuudh ergaa kee maqaa Yesuus Kiristoosiin siinan jechaa jiraati. Waaqayyo ija kee ija leencaatti geeddara. Hojii kee hojii leencaatti geeddara. Oomti nu akkasitti bu'uu hin dandeenye harka kee fuudhee morma diina kee irra kaa'eera. Warra amananiif hin taa'ameen jedhaaka. Siiqeen Yihuudaa irraa hin darbu. Siiqeen Yihuudaa irra hin darbu kan tikaa jechuudha. Hafuura lubummaa. Ameen. Uleen mootummaas dhala isaa harkaa hin dhabamu. Uleen mootummaas dhala isaanii harkaa hin dhabamu. Kunis hamma inni qabachuun ta'uuf Shiiloom hamma dhufutti yookiis hamma inni Shiiloom dhufutti hamma inni sabni abboomamuuf sun dhufutti in taa'a. Amen. Thank you. Mee warri isinii galaa hin dadhabdan natti fakkaata. Haa ta'u garuu amma kana booddee dadhabbiin isin irraa sokka. Nama isin bira jiru harka qabaatee Waaqayyo kakuu sii galeera dhaanii. Jedhamee dabalaati. Yihuudaa harkaa uleen siiqee hin dhabamu. Kakuun baraan lubummaa jedhumoo hamma isaan lafarra jiraatanitti lubummaan isaan harkaa hin fuudhamu. Yihuudaan akka leenca dhalaati. Ameen hin jettanii isin. Yihuudota jechuun sanyii Yihuudota jechuun sanyii luboonni keessaa dhalatanii. Ameen. Kanaaf mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 irra natti fakkaatu boqonnaa 5 irraati. Hin boo'in jedhe miti Yohaannisiin. Hin boo'in hidda Yihuudaa keessaa leencichi ka'ee maal ta'eera? Ka'ee mo'eera. Ameen jedhaa ka'a. Inni caalu Yesuus Kiristoos lafa kanarra jira. Kanaa dhaamsan isinii qabu ijoolleen Waaqayyo yeroo hundumaatti akka joobraati akka leencaati. Dhukkuba jalatti hin du'in. Lola jalatti hin du'in. Jecha namaa jalatti hin du'in. Bayi cabsiiti. Miinan baay'ee dhaameyyaati. Ergaa kee fuudhii maqaa Yesuusiin amma afurri cabsee bahu sitti dhufeera. Akkuma Yaaqoob maannoo Esaawudhaan jedhe san bara jabaatteetti mormite qambarri obboleessi keessarra kaa'e kana hin cabsita dee caafamee jira. Wanta biyyi lafaati hin dandeessu nuun jedhe. Wanta namni ati hin dandeessu jedhe. Wanta eenyuyyuu ati hin dandeessu siin jedhe san har'a cabsii bayi. Harka kee ol kaasi cabseen baadhe namni tokko. Jedhaadhamee dabalaati cabseen baay'eedha ayyaati. Caala ulfaataa sitti ta'ee jiru Waaqayyo akkati cabsitee baatu godha. Waan mataa kee gararraa ta'ee jiru sana akkati cabsitee baatu godha Waaqayyo. Dabalaati mee cabseen baay'eedha ayyaati ba. Waan isinitti bukeessaa namoota baay'eedhaaf Kiristoosii dhanna ta'eera. Baraniiru, itti turaniiru, lammadaniiru. Haasaan Waaqayyo homaa miti. Garuu kiristaanota warra guddachaa jiraniif haasaan Waaqayyo damma caalaa mi'aa'a. Warra karaa qabatanii jiraniif yeroo hundumaa haasaa Waaqayyo dheebatu isaan akkasii. Yeroo hundumaa isa barbaadu miilla isaa jalaan kaani akka Maariyaam. Hafuura akkasii si argatu har'an jedhe. Merka keessan ol kaasaa waan isiniin jedhaati. Yeroo hundumaa hafuurri Kiristoosiin dheebotu sitti haa galu har'a. Hafuura Kiristoosiin dheebotu. Hafuura Kiristoosiin nyaachuu barbaadu. Hafuura dubbii Waaqayyoo fudhatee ba'uu barbaadu. Hafuura bobeessuu barbaadu. Hafuura akka joobiraa of haareessuu barbaadu. Siiba kennu Waaqayyoo. Tajaajila dadhabe, ayyaana dadhabe, kadhata dadhabe, mul'ata dadhabe, raajii dadhabe, adeemsa dadhabe, baatteen deemin sirraa caasuu
Afura isaa erge. Sagalee isaa erge. Isaan fayyise. Boolla du'aa keessaa isaan baase. Warri fayye. Warri Kiristoosin fayyina argate. Yeroo hundumaa akka leenca isaa filaati. Warra ameen jedhe ergaan kun haa ta'u. Akka leenca maaliitiin jedhe? Mee akka leenca isaa filaatee dhaame. Leenci isaa filicha cabsuu beeka. Leenci kan inni ittiin sodaatamu tokko ilkaan isaati, lammaffaan ija isaati. Kanaaf waan isinitti mammas dabalee wanti leenci ittiin sodaatamu maaliin sodaataman jedhe? Ilkaan isaatii fi ija isaatiin sodaatama. Kanuma ilkaan isaa baay'ee sodaachisaadha. Iji isaa baay'ee sodaachisaadha. Kanaaf harki kee morma diina kee irra kaa'amee jira waan ta'eef hin sodaatin. Warra amanaa jiruuf ergaan kun dhufeera har'a. Harki kee morma budichaa irra kaa'ameera. Harki kee warra si maraachuuf jedhu irra kaa'ameera. Ni harki koo hidhamee yaati. Morma diina koo irra jira hidhaa yaati. Morma sana rakkisee irra jira hidhaa yaati. Harki saba Waaqayyoo kana booda fuula hamaatti ni ulfaata. Harki mucaa Waaqayyoo kana booda aangoo du'aatti ni ulfaata. Inni sirra jiru isa caalu malee, isa boba'u malee, isa du'u miti harka diinaa jalatti. Isa galagalchuu malee, isa galagalu miti. Isa awwaalu malee, isa awwaalamu miti. Afurri sirra jiru isa du'aa kaasu malee, isa du'u miti. Harka keeraas inni narra jiru hin caalee namni tokko. Dabalaa inni narra jiru hin caalee kaabaka. Hin caalamoo hin caalu. Inni mana keerra jiru hin caalamoo hin caalu. Inni narra jiru hin caalee namni tokko. Hey, lafa kaana badaa inni narra jiru hin caalee yaati baka. Taa waan isinitti mul'absi tokkoon isinitti ma. Utuu tasii sagalee kana keessa dhugamtee teessee dhaggeeffachaa jirtu inni mana keetti xaxate sansalatti ciccitaayira. Inni hojii keetti xaxate ciccitaayira. Inni ayyaana keetti xaxate ciccitaayira. Inni gaa'ila keetti xaxate ciccitaayira. Harka kee kana godhi narraa citeera namni tokko. Kuti kat godhi narraa citeera ni baakaachu. Hey, namoota 18 ergaan dhufeera amma. Utuu summiitti qopheessaa jiranii Yesuus farda ulfinaatti ol baasa. Raadaagaa sookaa baanii amadooya. Tajaajilli kee akka joobiraati. Ilaalchi kee akka leencaati. Aasaan kee aannaa leencaati. Fuudha ergaa kee narraa sirra bu'eera biddisaa. Kana booda akka barbaade sittiin taphattu. Kana booda akka barbaade si waraanani. Maqaa kee irratti Waaqayyo ulfina taapheesseera. Hojii kee irratti kana booda ulfinni taapheera. Gaaddidduu isaaniitiin du'a kaa ture ergamoota waan ta'eef atis ergaa kee fudhadhuu gadi bahi. Karaatti deemtu milikkita godhatu. Fudhataa hin ergaa. Karaatti deemtu milikkita godhatu. Biirootti seentu milikkita godhata. Waan itti hojjettu milikkita godhata. Carqii tuffattu milikkita godhata. Wayini ergaan dhufeera waan itti hojjettu milikkita godhata. Harka kee naannessi milikkita godhate namni tokko. Jedhaa milikkitan godhadha jedhamee yaati. Raadaa saagiyaa dooba. Dhaggeeffattaa ergaa kee. Ragaa utuu siif hin barbaadin Waaqayyoo dhiyootti waa harka kee gaa'eera. Dhuguma kan saatii dhuguma isheeti. Dhuguma kun akkasii. Laa dhaggeeffadhu gaa. Nama tokko iyyuu gaafatu eeyyee kan saatedhee kan fuudhee sitti kennu dhufeera Yesuus. Waaqayyo mana keessan galeera. Harka kee kan godha harka duwwaan galu edeme. Jedhame. Waaqayyo mana keetti abidda wayii galcheera. Mana keetti ulfina wayii ol galcheera. Namni amane mana isaatti furmaata argateera. Mee ani furameera hidhayyaati. Galateeffadhaa midhaa badhaati galateeffadhaa Waaqayyoon.